السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجابة يا جولتين. أكاتا زينين تيسا ورّيني مالك دوانيا چوتولته هوكا مالك تنكتن إسنا رامورته إسنا مو مرتتي خيست دبنزواني غوتيف تيساني غرو إسنا مو مالك إسنا رامورت سون بكا إتولي قبضو جرا يجو بكا إسنا إتولي قبضو الرادية فتشوني دن تيسان ورّوني زينين تيسان مالك إسنا رانيا چوتولته بكا إتولي قبضو جرا إتسالم خيستي tana irraa deeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Gara biraatiinis sam eega fudhatan booda ka biraatti irra wayyeeffatanii irraa liqeeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Tana itti isin agarsiisa. Tokkoffaa mana ittisaalaa ni deemtanii mana ittisaalaa kanuma mana ittisaalaa eega deemtee booda najmaa gootee 9 duwwaa murabbaa zeenii irratti beeka. Shari'aan tun irraa deeffachuu dandeenya shari'aa zeeniti jechuudha irratti dhoyta akkanumatti ta'udha. Yoo agartan laanama ani bakka duwwaa irraa wani irraa deeffadhee jiru waa takka keessaan qabu jechuudha. Isaan bakka 9 gubbaa tanarratti yoo fedhi 25 keessaa qabaachuu marta yoo fedha 5 keessaa qabaachuu qabda. Hoggaan gara keessaa qabda lakkoofsa 9 tuutan lakkoofsa 9 kana eega tuutan booda lakkoofsa 9 kana eega tuutan booda maallaqa hanga isan keessaa qabdan isanitti agarsiifti. Maallaqa isan hanga keessaa qabdan san lakkoofsa takka 2 3 jee jira. Anammoo wani irraa cufee jiru hin fedhu jechuudha. Kanaaf lakkoofsa takka irra tuutanii maallaqa keessan irraa deeffatanii achi booda deebitanii ilaaltanii jechuudha. Bakka mana ittisaalaa keessa duwwaa keessaa qabatu yoo keessaa deebi'aate deebi'aadhaa arsaan nagaafadhaa jechuudha. Akkas bileen kiyyaa asumaan gara YouTube warreen beeyna irra isinii kaa achirra isinii kaaya achirratti deemtanii ilaaluu dandeessanii akkasii waan akkasiitti irraa fayyadamaa isiniin jedha.